Hoggansi kun joottan darban ergama gurguddaa sadi haala ajaa'ibsiisaa ta'een milkeessee jira. Filannoo milkeessee jira. Qophii karoora 2019 hanqina isaa faana milkeessee jira. Raawwii karoora bara 2018 hanqinuma isaa faana milkeessee jira. Baga milkooftanii isin jechuun barbaada. Milkeessitanii ittuun jedheen. Qorannitti malee isiniin taatu miti. Har'a qorannaan hin jiru. Hojii guddaa hojjettanii keessattuu hoggansi kun aarsaa cimaa kaffalee hoggansa maalinuu jilbeeffachuu hin dandeenye akka ta'e ammas irra deebi'ee agarsiisee jira. Hoggansi kun waggoottan darban waan isa jilbeeffachiisu, waan hiree uummata kanaa cabsu, waan kallattii qabsoo uummata keenyaa karaarraa baasu kumaakitilatti ta'e kana hunda dandamatee aarsaa barbaachisu hunda kaffalee du'a isaa du'aan ajjeesee hoggansaas ga'edha. Hoggansi kun waan inni hin milkeessine akka hin jirre qabatamaatti agarsiisee jira. Sirna xobbeetti cabdi jedhan sana ijaaree cimsee Itoophiyaa utubee hoggansi kun asiin ga'ee jira. Baga milkooftan isin jechuun barbaada. Filannoon kun akka milkoofne wanti hin taane hin jiru. Karoorri hin karoorfamne hin jiru. Kiyyoon hin xaxamne hin jiru. Gargaarsa waaqatiin sana hunda kan cire hoggansa kana. Eenyumtuu kireeditii fudhachuu hin danda'u. Eenyumaafuu wanta kennamu miti. Hoggansa kanatu raawwate. Nagaa mirkaneessee itti fufiinsa sirnaa qabatamaatti agarsiisee kana cinaatti immoo hojii kanaan qofa utuu hin qabamin hojii misoomaa hojiiwwan karoora bara dhufanii itti kennaman hunda karaa qindaa'een hogganee hojii guddaa hojjetee jira. Baay'een isinitti boonaa hojii guddaa hojjettanii baga milkooftanii galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Waggaa 5 irraa rakkoo hamaa keessa taanetti filannoo xumurre. Kurmaan arfaffaa yeroo qorannu rakkoo hamaa keessa turre. Hin yaadattu. Waan citte fakkaatti turte. Garuu hoggansi kun kumaakitila hiriirseet waan citte fakkaatte sana deebisee lubbuutti toreet waggaa 5 darbe kana aarsaa qaalii keessa sirna keenyaas hin ga'e. Sabni kun ilmoo akka qabu, sabni kun hoggansa akka qabu, sabni kun yoomiyyuu jilbeeffachuu akka hin dandeenye dhugaa isaatiif amma dhumaatti akka falmachuu danda'u hoggansi qabatamaatti agarsiise. Ammas waggaa 5 dhufan karaa ifa ta'e hoggansi kun saaqee jira. Aarsaa hoggansa kanaatiin, aarsaa miseensota keenyaatiin, aarsaa jaalleewwan keenyaatiin hireen saba keenyaa sadarkaa barbaadamutti akka milkaa'u imalli badhaadhinaa qabanne sadarkaa barbaadamutti akka dhugoomu karra guddaa saaqee jira. Kanaaf aarsaawwan waggoottan darban kaffalaman waggoottan dhufanis bu'uura cimaa nuuf ta'anii hawwii fi fedhii uummata keenyaa badhaadhina milkeessuu caalmatti yeroo itti raawwannu ta'a jechaadha. Dhugaan hoo jiraate, cichoomin hoo jiraate, kallattii sirriidhaan qabsaa'uun hoo jiraate, rabbitti hirkachuun hoo jiraate, wanti dukkanooftee dhuma fakkaattu hundumtuu barii cimaa akka qabdu
Hooggansi kun jireenya isaa keessatti hunda keessatti argee jira. Waggoottan darbe argee jira. Kanaaf kana caala ifatu jira, kana caala milkaa'inatu jira, kana caala fedhii uummata keenyaa, hawwii uummata keenyaa sadarkaa hundatti yeroo itti milkeessinu ta'a. Irra deebi'ee baga milkooftan jechuun barbaada. Gamaagama kurmaana arfaffaa kana wantoota gurguddoo shaniin sirritti sakattaanee olaalle gaarii ta'a. Tokkoffaa fi inni duraa dhimmoonni milkaa'an maaliif milkaa'anii, dhimmoonni immoo kufan harcaan utuu milkeessin hafne maaliif milkaa'uu dhabanii kan jedhu sababa isaa sirriitti ilaaluu barbaachisa. Maaliif kan jedhu. Hooggansi kun hojii baay'ee hojjeteera. Garuu hojiin keenya hundi waliif fakkaatu. Iddoo hundatti waliif fakkaatu. Maaliif iddoo milkaa'etti kan milkaa'eef? Iddoo kufneetti immoo maaliif kufne? Sababni isaa maali kan jedhu sirriitti gadi qabnee ilaaluun nurra jiraata. Milkaa'inoota jala yoo dhukanne kufuudhaaf qophoofneerra jechuudha. Qaamni siyaasaa tokko, gurmuun siyaasaa tokko milkaa'ina irratti hirkachuu jalqabeera jechuudha. Taanaan kufaatii eegaleera jechuudha. Karaa kufaatii jalqabeeraa jechuudha. Hooggansi siyaasaa tokko, qaamni siyaasaa tokko yeroo hunda giddugaleessa kan godhachuu qabu waan irratti milkaa'uu hin taane waan hanqina irratti mul'atan maaliifi kan jedhu sana yoo sirriitti sakatteedha. Dhimma irratti milkaa'es maaliifan milkaa'ee jedhee yoo sirriitti hubateedha. Milkaa'inicha itti fufsiisuu kan danda'u. Kanaaf maaliifii kan jedhu kana sirriitti sakattaanee laaluu danda'utu irra jiraata jechaadha. Akka aanaa keenyatti, akka godina keenyatti, akka magaalaa keenyatti, akka seektara keenyatti tokko tokko laaluu danda'utu irra jiraata jechuudha. Kan lammataa karoorriif poteenshaalli keenya hagam ol sima. Hagam ol sima. Karoorri kan qophaa'uuf potenshaala baasuufi. So karoorri keenya 2018 amma raawwanne kunis hagam potenshaala keenya faana walgita ture. Amma 2019 kan qopheessine hagam potenshaala keenya faana walgita. Potenshaala wanti potenshaala nooggan, wanti carraa qabnu nooggan yeroo hunda dogoggora irratti nu kuffisa. Hanga carraa qabnu sana yoo hiixanne qofadha badhaadhina milkeessuu kan dandeenyu. Inni hiixannu taanaan badhaadhina milkeessuu hin dandeenyu. Kanaaf carraawwan qabnu sadarkaa kamitti hubannee sadarkaa kamitti isaan hoogganaa jirra kan jedhu sana qixaan laaluu barbaachisa jechaadha. Nuyi carraa hedduu qabna. Potenshaali keenya bal'aa akka ta'e waggoottan darbe arginee jirra. Raawwiin keenya akkoo fayyaa akka hin taane kan argitan wanta fagoodha jennee karoorsine yeroo milkeessaa jirra. Milkeessaa jirra jechuun rakkoo jira jechuudha. Milkaa'ina jechuu miti. Fakkeenyaaf amma kan sila kaffeen kaase galii iddoo akkanarraa kaanee iddoo akkanarra keenyaan jedhu quxuriin himnu sun ikkoo himuudhaaf namatti hin tolu. Sunan agarsiisu jabina keenyaa miti. Sadarkaa potenshaala keenya nu itti wallaallee hoogganaa jirru agarsiisa. Biiliyoona 16 irraa ka'ee biiliyoona 341 kan ga'uuf maal ta'eeti? So dubbii potenshaala jedhu sirriitti hooggansi kun qixaan laaluu qaba jechaadha. Aanaa isaa irratti, godina isaa irratti, magaalaa isaa irratti, seektara isaa keessatti qixaan laaluu danda'utu irra jiraata jechaadha. Kana yoo hubanne malee hiixachuu hin dandeenyu. Kana yoo hubanne malee mul'ata ifa ta'een galma barbaannu sana bira ga'uu hin dandeenyu.